Shamaa akkam jirtu hordoftoonni iddoo yuutiib jedhu jalatti kan argamtan marti keessan siniin jecha EUL Abeelii fi Buruukiin wanti isin hojjechaa jirtan gaarii miti. Ruutaan yeroo kana argitee akkam akka isheen taatuu fi yoo jedhu dubbatee sababni isaas viidiyoo yeroo darbe irratti isheen Abrahaamidhaan dhungattee harki Buruukii fi Abeel waan keessa jiruuf jechuudha. Sababiin isaayyuu karaa isaanii ishiin Abrahaamin argatte waan ta'eef jechuudha. Egaa kana irratti nuti Ruutaan gara manaatti deebitee jireenya akka jiraattudha. Ruutaan manatti deebi'uu qabdi. Kophaa ishii mana kireeffattee jiraachuun hin barbaachisu. Akkasumallee nama garatti baattuudha ni miidhamti yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Akkasumas illee warri namni sin gidduu jira jedhamu sin ta'uu malaayi, sintuu gargar baasaa jiraayi, maalidhaan isin hojjechaa jirtanii? Abrahaam immoo wanta kana ofirraa fageessuu nama danda'u miti. Kanaafiyyuu inni garaa laafaa. Sin immoo maaliif akkas gochuu dandeessanii? Ani sin argachuu hin dandeenye yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Egaa bucheen illee gaafateera Abrahaamidhaan maaliif akkas gootaa jedheeni jechuudha. Yeroo lachuuyyuu Abrahaam waan beeku hin qabu. Guyyaa lammataa karaa Abeel fa'iiti, guyyaa tokkoffaas karaa Abeelidha jechuudha. Garuu immoo Abeel otoo kana dhiisee baay'ee bareeda jechuudha ammaaf jechuudha. Sababni isaayyuu dhimmi gaa'ela kanaa wanti inni adda bahee akkasumallee beekamee hin jiru jechuudha. Mucayyoo yeroo darbe argitanettoo ta'e bijaamaa dubartoonni harabaa uffatanii ittiin ciisan uffattee sappiraayisii goote jechuudha. Mee carqii bareedaa ta'een uffattu mee maalidha meeyyi? Akkasumas immoo akka inni isii ilaalee gara isaatti saabamtudha kanatti barbaaddee. Abrahaam immoo nama akkasii miti. Nama gaa'ela isaatiif iddoo qabu, nama jireenya isaatiif iddoo qabudha. Nama waan akkasiif iddoo qabu miti jedheen jechuudha. Haa ta'uyyuu malee mucayyoon jechuudha tiktookii irratti illee jechuudha argeen ture jechuudha. Suurri ishii asiif achi adeemaa jira jechuudha. Viidiyoo carqii maalin siin jedha dubartoonni hoteelaa uffatan tokko uffatteeti jechuudha. Takka harka isheetiin hurdaa saabbasti jechuudha. Waan tutti isaayyuu namaan galu jechuudha. Sagalee koo dhiifama isiniin jedha. Iddoon ani taa'ee sagalee waraabu argitanii jechuudha diraamaadhaan kolfitu turtan jechuudha hordoftoota kiyya. Isa kanadhaaf fataa jechaa turte jechuudha. Sababiin isaayyuu ishiin kaayyoon ishiiyyuu Abrahaamin argachuudhaaf jechuudha. Kan ishiin Itoophiyaa gadi dhiisii Afrikaa deemii bashannanii fataa fandash jedheetteenii karaa ittiin is argattudha jechuudha. Mucayyoon kun dhugaa dubbachuuf ariifattee jirti. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Egaa utuma inni kana haasa'uu Ruutaan hin dhufte jechuudha. Maaltu ta'ee maaltu uumamee baay'ee ariifattee na waamte gaafa jettuuni Ruutaa waan baay'eetu ta'aa jira. Dubartoonni dhufaa jiru argiteetta waan ta'eef yeroo darbee ani hordoftuu keetidha baay'een si jaalladha si kabaja jettee akkaataa isheen ittiin sappiraayisii gootee argiteetta. Innaan maalidha isaan kamidhaayi inni maannaachoon jettu seetanii Ruutaanii sanaa booddee egaan hin beeku waan hin beeku waan hin qabu akka barbaade haa ta'u ani gara manaatti akkatti deebitu barbaadna. Innaan ani gara manaatti hin deebi'u waan hundumayyuu xumureera fixeera. Ani amma jireenya mataa kootiin jiraachaa jira. Waan kan isiniin jedhu Ruutaan kophaa ishee jiraachuu hin dandeessu eenyu isiniin jedhe isa malee jiraatamuu hin danda'amudhaayi jennaan in argita miti kinoo warra dhufaa jiran jennaan dhimma kaabbaan ofirraan galchuu akkasumas illee wanta haarawaa miti waan har'a jalqabame miti
wanti kun kaleessuma wanta turedha, borus hin jiraata jette joo. Borus hin jiraata, har'a bichaa miti, hin jiraata bara baraan jettee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu ani hin fedhu jettee uumaa immoo garaarraa kutatte irraan kutanne dhugaa dubbachuudhaafi akkam ta'aree gaalli kun osuma ilaallu jigaa jira jennaani ajiguu jette. Ajiguu isa dhaqanii ani barbaadu jettee jirti jechuudha. Akkasumallee qophaa kee saatii kana nama si barbaachisa jennaani isa sitti himnee iyyuu lakkaa'ii ani nama qaba gargaartuu tamalaalaashii dhuftee carqii naa miiccitee nyaata naa gootee kan galtu. Ani immoo gadi jedhee nyaata ho'ifadhee akkasumas immoo huccuu miiccamee kaa'amee uffachuu hin dadhabu, nyaatas nyaachuu hin dadhabu. Ana oma tokkoyyuu hin taane ani bareedarraan jira. Dubartoonni garaatti baatanii baay'ee kan garaan isaanii lafa ga'e kan hojjetan baay'een isaaniiyyuu jira. Maalidha hin argitu miti kinuu harki koo nagaa, miilli koo nagaa, amma ani qaamni koo muluun nagaa guutuudha. Amma immoo waan hin dadhabes hin qabu. Ani obboloota qabaa, obboleessa qabaa, haadha abbaa qabaa. Yeroo isaatti immoo maatii koo bira nan deema jettee jirti jechuudha. Yeroo gaa'ii da'umsa geesse fakkaata. Akkamitti deemti haadhaaf abbaa bira? Atillee dhuftee ishee argitee jirti. Garuu immoo abbaan edda ishiin heerumte waan ishee argan natti fakkaanne jechuudha. Waan baqa jechuun dhiifama gaafattee hin jiru natti fakkaate. Bunuma wayiillee bitatanii gaabii wayiillee bitatanii dhaqanii waan itti uffisan hin fakkaatu. Haa ta'uyyuu malee ani biraan deema jettee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu Abrahaamiin amma situ barbaachisa. Abrahaam jireenyatti hin jiru jennaani ani waan isa gargaaru hin qabu. Ani amma isaaf argamuu hin danda'u. Ennaani ani rakkoo keessa ture, ennaan dhiphina keessa ture, inni yoomii anaan na gargaaree oma tokkoyyuu waan na godhe hin qabu. Ani amma isa gochuuyyuu hin danda'u. Dhumateera, bira darbeera yeroon isaayi. Ennaan ani taa'ee akka wanti hundumti isaayyuu toora galee sirreeffamuudhaafi ennaani taa'ee isa eegu inni yeroo isaatti hin fayyadamne. Eddaa bineensi darbee sareen duutti yookiin immoo bishaan gadi nam'e deebisanii waraabuun hin danda'amu.Anii fi Abrahaam ammasidha jettee jechuudha. Ta'uudhuma hin qabu. Bannaati carraa tokko kenniifi carraa tokko duwwaa jennaan carraa tokkooni anaa humnaa ollatti ta'eera, hin fedhu, hin barbaachisu jette kaa hordoftoota. Mee maal jettu meesin akkam jettuun jedhame jige bakka gaa'elli kun mee dhugaan siniin jedhe deeme dhugaa deeme jallatee jira jechuudha. Sorooree deebi'u malee hin ta'u dhugaa waaqayyoo. Umurii isaanii kanatti gaala dhaabanii gaalli kun bittimuu jechuun baay'ee ni ulfaata jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf rakkoonuma jirutu namaa fi yaaddoodha jechuudha. Tokkoffaayi ishii kan hinaaffisiisu dhimma dubartootaati. Abrahaam faana yeroo hundumayyuu kan wal lolchisiisuuni. Isaanis immoo qaawwa wayii yeroo argatanii kaatanitti Abrahaam bira dhufu jechuudha. Ilaalaa intala kana jechuudha. Maaliif jennaani gaa'elli isaanii hin jeeqne qalabatii wal qubarraa qaba Abrahaamii. Niikaan isaanii wanta xumurame hin jiru. Ishiin garuu dhuftee isaanii sapiraayisii sababeeffattee laphee isaa keessa seenuu barbaadde jechuudha. Dhungoo maaltu fide? Tuttuquu maaltu fide? Kun yeroo ilaalamu guuttaadhaan ni gaddisiisa, laphee ni cabsa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaa'ii gara Abeel fa'iitti dubbinaan dhuftee jirti jechuudha. Gara isaaniiti jechuudha. Dhuguma isaanii harka keessaa qabu taanaanii baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ani ammaa yeroo tokko kan hin shakkaa jiru jechuudha. Takka immoo obboleessa Abrahaam ta'aa laatan jedha Efreem jechuudha. Efreem kutataa dhabeettu yoo ta'e yeroo darbee gaafa ishiin shaanxaa fudhattee baatu isaa deemtu jedhame achi booddee lakki deemuu qabdu jedhee boodammoo Abrahaamtiyyuu ol deebisee jechuudha.
Innaa istoo garaan koo tokko isa dhaasiin jedha. Bakka ani nama meeqan tana sanitti fakkaate kana sanan jedhu malee jechuudha. Garummaa ta'u iyyuu malee diigamumsa isaanii hin barbaadu mucichisi. Ani hin beeku gaa'ii abbaan isaa dhokatee jira. Gaafa ta'e garuu dhokateen dhokatunuma gadi baa hammaadha malee isiniin jedha. Innaa isa kana dhakaayii amma waqqaayotoo amma isaan amma an himee jedheera. Otoo hiriyoonni kunii waamanii ishii kanas dhumaa gaafachuu baatanii Abrahaamis dhumaa gaafachuu baatanii dhugaan isiniin jedhe bilbila walii bilbilanii ofii isaaniitii walitti deebi'u. Ofii isaaniitii jechuudha. Eenyu namni tokkollee otoo gidduu isaanii hin galin. Intala waggaa 4 dhiistee abbaa manaa ishii baatee biyya Joordaan deemtee abjuun argitee bilbiltee fi deebitee itti galte tokko siniin finne malaan dhaggeeffadheen ture jechuudha. Innaa akkasitti isaan kunis walitti deebi'u jechuudha. Salphaadhaan walitti deebi'uun gaa'elli yoo dhuguma ijji waaqayyoo gaa'ela kanarra jiraate jechuudha. Yoo fedha waaqayyoo ta'eera ta'e jechuudha. Maali borcaan kun amma isheenii namni waa meeqa namaan jechaa jira nama arrabsaa maal jedha jennaani amma xurii qeensa kootitti hin dabaluwani abbaan barbaade arraba isaatiin afaan isaatiin yoo waan barbaade jedheeyyuu ani afaan nama sanaa akka sammuu isaatitti yaada sammuun isaas akkasumadha. Ana garuu wanta amma xurii qeensaa waan tokko narraa dhasuu fi narraa xiqqeessu hin jiru gadaa odeessu inni odeessuu dadhabe yaada dhiisa jettee nagaan turii atis nagaan gal jetteenii gaggeessitee ofii ishiitii shurrubbaa shishaa gochaa deemtee sinin jedha ka hordoftoota isa kana dhakaayii dubbiin jabaatte jajjabaattee waan ta'u hin beeknu sin amma maatiin haa ta'u keessanitti fufaa sinin jedha eebbifamaa shaaloo.